Ameerikaa akka bultan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baadii 22 25 irratti televezyiiniidhaan immoo itiyoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan har'aa wixata amajjii 3 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 25 bara 2014 qophiin keenya har'aa oduuwwan adda addaa qaba. Gabaasaalee adda addaatu jiru. Kan dursu oduudha. Oduu keenya har'a kan nutti himu namoo daandiiti gara sittin isin dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan lammiiwwan Itiyoophiyaa biyya alaa jiraataniif lammiiwwan biyyoota Afrikaa kaan irraa dhufan kabaja ayyaana waggaatiif Finfinnee seenuutti fufuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Akka gabaasaa kanaatti jilli hoogganaa hawaasa lammiiwwan Itiyoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraataniif abbaa qabeenyaa magaalaa Soweetoo keessa jiraataniin hoogganamu har'a dirree xayyaaraa idil-addunyaa Boolee qubatee jira. Hoogganaa biyya Afrikaa Alfii Abiy Ahmed deeggaruudhaaf akka dhufan kan dubbatan lammiin Afrikaa kibbaa kun Itiyoophiyaa baraaruun ardittii Afrikaa baraaruudha jechuudhaan dirree xayyaaraatti gabaastota oduutti akka dubbatan Kennedy Abaatee gabaasaasaa keessatti eeree jira. Daandiin xayyaaraa Itiyoophiyaa balaliisaa guyyaadhaa guyyaa magaalaa naannoo Amaaraa godinaa Walloo Kaabaatti argamu Laalibalaatti jalqabuu isaa beeksisee jira. Magaalaan Laalibalaa baatiilee ja'an dabraniif to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala turte. Ittaana pirezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa Siyyum Xilahuun naannolee dhiyeenya raayyaa ittisaa biyyaalessaan deebisamanii qabataman deebisanii ijaaruudhaaf carraaqqii godhamaa jiru ilaalchisee maddeen oduuf kan ibsa kennuuf jiran ta'us Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook biyyattii karaa nagaa gara deemsa dimookiraasiitti ceesisuu hanqachuu isaanii himuudhaan kaleessoofiin taayitaa gad lakkisuu irraa kan ka'e jeeqamni siyaasaa biyyattii daranuu hammaatee jira. Kana irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Aangawoonni Keeniyaa shakkamtoota shororkeessotaa garee Al-Shabaab kan lafa Somaaliyaa wajjin waldaangeessu godina Lammuu keessatti har'a namoota 6 galaafatan jedhan qabuudhaaf kafaana dha'aa jiran ta'uu dubbatan. Koomishinar godinaa Lammuu Inguruu Machaariyaa shakkamtoonni hidhattoonni Al-Shabaab kun har'a ganama naannoo Widhuu jedhamutti jiraattota irratti haleellaa geggeessuun ajjeesan jedhan. Garuu hagammaatti haleellaa kanaaf kan itti gaafatama fudhatan jiru. Shakkamtoota sana qabuudhaaf bosona keessa sakatta'aa jirra ka jedhan koomishinarichi tarii uummata keessallee dhokachuu akka malan eeranii akka uummanni naannoo sanaa shakkamtoota sana faana dha'uutti isaan gargaaru gaafatanii jiru. Citizen TV ka jedhamu televiziyoonni Keeniyaa immoo akka gabaasetti namoota ajjeesaman sana keessaa yoo xiqqaate tokko rasaasaan kan haleelamee du'e yoo ta'u kaan ableen morma murame kanneen hafan immoo jiraatti gubaman. Jiraattonni naannoo Widhuu akka jedhanitti haleeltonni sun manneen hedduullee guban. Garuu haleeltonni sun irra hedduun isaanii kanneen hablee baatan waan ta'aniif dhuguma hidhattoota Al-Shabaab ta'uu yookaan immoo ka siyaasa naannoo sanaatti hidhatan ta'uu ammallee shakkii qaban. Poolisiin Afrikaa kibbaa ibidda gamoo paarlaamaa biyyoolessaa biyyattii magaalaa Cape Town keessa jirutti qabatee miidhaa guddaa geessisee wal qabatee wixatarraa nama tokko irratti himannaa kan dhiyeessuuf jiru ta'uu beeksisee jira. Gamoo guddaa ka gariinsaa bara 1884 keessa ijaarame ka waajirri mana maree bakka bu'ootaa Afrikaa kibbaa keessa jiru sana keessatti ibiddi qabachuun kaleessa yoo ta'u sababa ibiddichaatiin aangawoonni Afrikaa kibbaa kaateediraala yookaan immoo waldaa amantaa kiristaanaa kaatolikii kan sa'aatilee haga xiqqoo dura qabsaa'aan farra apartaayidii duraanii beekamaan Desmond Tutu keessatti awwaalaman cinatti humna nagaa eegumsaa bobbaasuudhaan akka daangessanii eegan taasisuuf dirqamee ture. Ministeerri hojii tajaajila uummataa Afrikaa kibbaa Paatrishaa Dilili ibsa kaleessa gaazexeessotaaf kennaniin waajirri paarlaamaa biyyattii hanga daandii Plain Street lakkoofsa 120 jiru nagaa ta'uu dubbatan. I thought I must come out and tell you that the fire brigade and the fire services have got the situation under control. What you see behind me, it is not the National Assembly that's on fire. What is coming out... Brigeediin ibidda dhaamsuuf gareen tajaajila dhaamsa ibiddaa haala jiru to'achuu akka danda'e gad ba'ee isinitti himuun barbaachisaadha jedhee yaade. Wanni isin dudduuba kootii argaa jirtan kun waajira mana maree bakka bu'ootaa miti kan ibidditti qabate.
aara waajjira mana maree ka durii keessaa alatti kuufametu waajjira mana maree irraan mul'ataa jira. Waajjirri mana maree nagaa akka ta'e isinitti himuun fedha. Daandii Plain Street lakkoofsa 120 irra ka jiru nagaadha. Amma ibiddicha bakka jirutti dhaamsuuf yaalaa jirraa jedhanii turan ministeerittiin. Ta'us garuu gam tokkoon bantii waajjira mana maree gumii biyyoolessaa akka kutaalee biyyattii jiksee kuticha akka jirutti cufuusaatu dubbatama. Lubbuu namaarra miidhaan ga'u garuu agammatti waan dubbatameen jiru. Namichi umrii waggaa 49 kan ibiddicha sanaan wal qabatee shakkamuun qabame boora akka mana murtiitti dhiyaatu kan himame yoo ta'u, ibsi poolisiin baase akka jedhutti mana maree cabsee seenuu hannaaf ibidda qabsiisee gubaatii dhaqqabsiisuun himatamuuf jira shakkamaan kun. Himannaan kabraa dabalataallee itti dhiyaachuu malaa jedhamee jira. Gareen ibidda dhaamsu arrallee ibiddan dhaamiin ture dhaamsuuf akka bobba'ee jirutu dubbatama. Namichi umrii waggaa 49 kan ibidda sanaan wal qabatee shakkamuun qabame boor akka mana murtiitti dhiyaachuuf jiru kan himame yoo ta'u, ibsi poolisiin baase akka jedhutti mana cabsee seenuu hannaaf ibidda qabsiisee gubaatii dhaqqabsiisuun himatamuuf jira shakkamaan kun. Qorannaa yaada uummataa ga'eessota Yuunaayitid Isteetsitti fuuleffate akka agarsiisutti irra jireessi lammiiwwan yaada isaanii kennanii dimookiraasiif olaantummaan seeraa biyyattii keessatti haala yaaddessaa keessa galuu dubbatan. Namoonni yaada isaanii maddooduu CBS'if kennan kanneen arra bahiin isaanii beekame keessaa dhibbarraa harka 66 kanneen ta'an dimookiraasiin biyyattii haala yaaddessaa yookaan waan kana fakkaatu keessa jira ka jedhan yoo ta'u, kanneen dhibbarraa harka 33 ta'an immoo dimookiraasiin biyyattii keessaa amansiisaadha jedhan. Waggaa tokkoffaan amajjii 6 guyyaa deeggartoonni pirezidaantii duraanii ka Doonaald Tiraamp otuu seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantummaatti filatamuu Joo Baayiden raggaasisuuf walga'iitti jiranii gamoo Kaapitool Hiil yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti cabsanii seenanii aleellaa geggeessan ga'uudhaaf yeroo guyyoonni xiqqoon hafanitti qorannaan yaada uummataa kun geggeessame. Namoota qorannaa yaada uummataa sanaaf deebii kennan keessaa dhibbarraa harki 83 namoonni hookkaraan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti seenan gochaa sirriin goone jedhanii jiru. Irra caalaan isaanii gochaan kun akka hookkara loote seentummaa yookaan gochaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi humnaan garagalchuu yookaan immoo filannoo garagalchuudhaan pirezidaant Tiraampiin taayitaarra tursiisuu yaaluu akka ta'etti ka dubbatan yoo ta'u, kaan garuu akka mormii daangaa dabreetti dubbatan. Vaayirasiin koovidii Omikroon yeroo guutummaa addunyaa waliin gahaa jiru kanatti Hindiin arra ijoollee soolan umriin isaanii waggaa 15-18f tallaalii kennuu eegaltee jirti. Akkasumas ministiriin fayyaa biyyattii arra ibsa baaseen sa'aatilee 24 keessatti lakkoobsi namoota haaraa koovidiin qabamanii 33,750 ta'uu beeksisee jira. Faransaay immoo lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii dabalaa deeme hanqisuuf jecha seera ugguraa haaraa hojiirra oolchuu jalqabdee jirti. Namoonni iddoo tokkotti walgahii ta'an alatti 5,000 akka hin caalle mana keessatti immoo 2,000 akka hin caalle kadaangessu seera haaraatu uggura ammaa kana keessa jira. Maddooduu Kooriyaa Kibbaa Yoonaap akka gabaasetti biyyattiin irra namoota yeroo duraatiif vaayirasii Omikrooniin du'an galmeessuu ishee beeksisee jira. Namoonni du'an lamaan umrii isaanii waggoota 90 ol waan ta'eef duuti isaanii kallattiidhaan dhibee vaayirasichaatiin ta'uu dhaba ammallee shakkiitu jira jedha maddooduu kun. As Yuunaayitid Isteetsitti kan argamu Yuunivarsiitii Joons Hopkinsitti waaltaa koronaa vaayirasii irraa gabaasaan arra ganama ba'e akka agarsiisutti guutummaa addunyaa irratti namoonni koovidiin qabaman 200,000,090 kanneen dhukkubichaan du'an immoo 5,400,000 akka ta'e beekamee jira. Lakkoobsi talaalii vaayirasichaa raabsamee agammaatti 9,000,000 ta'us waaltaan kun arra beeksisee jira. Dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceenaa ammallee nu wajjiniin tura. Rakkoon siyaasaa biyya Sudaanii ammaachaa deemee muummeen ministeeraa biyyattii Abdallaa Handookii kaleessa fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisaniiru. Aangoo gallakkisuu Abdallaa Handookii hordofuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qabanii ibsaniiru. Tujubeen dhimma kanarratti gabaasa itti aanu qopheessiteetti.
Hamdok labsii aangoo gadhiisuu isaanii ka beeksisan haasaa televiziyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin ture. استكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة ولقد حاولت بقدر استطاعتي. Biyyi keenya gara badiitti akka hin seenne hamma danda'e yaalii godheera. Amma immoo biyyi keenya tattamaan hin sirraa'u yoo ta'e jiraachuu ishee guutummaan balaarra kan buusu boqonnaa jijjiirama balaa qabu irra jirti jedhan. Hamdok akka jedhanitti akka qajeelfama nagaaf nageenyaatti akkasumas dhangala'uun dhiigaa akka dhaabatu gochuuf biyyattii gara dimokiraatawaaf bulchiinsa siiviilitti ce'umsa ta'u namni kabroon kan itti geggeessu yeroonsaa ammaa jedhan. Baatii onkoloolessaa keessa waraana biyyattiin aangoo irraa kaafamanii deebisanii aangootti erga deebifamanii ji'a tokko booda fedha ofiin aangoo gadhiisuun isaanii kun kadhaga'ame. Hamdok bara 2023 filannoon geggeeffamuuf karoorfame akka itti fufu waraana waliin waliigalteerra erga ga'anii booda aangootti deebi'an. Hayyuu dinagdeef aangawaa tokkummaa mootummootaa duraanii kan ta'an Hamdok ebila bara 2019 warraaqsa uummataan bulchiinsi abbaa irree yeroo dheeraa kan pirezidaanti Omar al-Bashir erga fonqolchamee booda kan hundaa'e mootummaa ce'umsaa akka hoogganan filataman. Hiriirri mormiis erga waraanni biyyattii onkoloolessa 25 Hamdokiin aangoo irraa kaasee booda akkasumas baatii sadaasaa keessa Hamdokiif hoogganaa waraanaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan gidduutti erga waliigalteen mallatteeffamee boodayyuu ittuma fufe. Waraannis hiriira sana bittimsuuf humnaan deebii kennuudhaan gaazii mimmaansu rasaasatti dhukaasuu akkasumas rasaasa laastikaa itti dhukaasuu qabe. Hamdok aangoo gadhiisuu isaaniitti aansee ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti kutaan dhimmootii Afrikaa ibsa fuula Tiwiitarii isaa irratti maxxanseen hoogganoonni Sudaan adda addummaa isaanii boodatti dhiisanii waliigalteen akka uumamuuf bulchiinsi siivilii akka itti fufu yaadachiisee jira. Muummichi ministeeraa Sudaan inni itti aanuuf kaabineen walabummaa uummataa nageenyaaf haqii akka mirkanaa'u gochuuf akka labsii heeraatti muudamuu qaba. Waajjirichitti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteets uummanni Sudaan innaanni dimokiraasiitti ce'uuf tattaafataa jirutti cina isaanii dhaabbata. Aangawoonnis mormitoota irratti haleellaa raawwatan akka dhaabanillee gaafatee jira. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan Sudaan Volker Perthes aangoo gadhiisuu Hamdok ilaalchisuun ergaa Tiwiitarii irratti maxxansaniin murtichatti nan gadda garuu nan kabajaa jedhan. Kanneen hookkara ji'oottan darbaniif itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuu qabu. Sudaan egeree dimokiraatawaaf nageenya qabutti akka milkooftu gochuuf marii mara hirmaachisetu ishee barbaachisaa. Kanas Sudaanitti gurmuun gargaarsa qindoomina ce'umsaa UNITAMS haala mijeessuuf qopheedha jedhan. Itoophiyaan qonna kuduraa fi fuduraa qabaattus baay'ina oomisha kanaa garuu gara biyya alaatii galchaa jirti. Akka fakkeenyaattis bu'uuwwan oomisha paappaayyaa fi avukaadoo keessumaa caqasuun hin danda'ama. Gabaasa kana irratti Mitukkuu Fiqaaduu namoota haasofsiisee waan qopheesse qabna gara sanatti isin dabarsa. Obbo Tasfuu Waajjii Gullallee jedhamu qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'uun paappaayyaa fi avukaadoo oomishaa jiran keessaa isaan tokko. Akka isaan jedhanitti duraan yommuu qonna kana jalqabnu kaayyoon keenya gabaa biyya keessaaf qofa dhiyeessuuf hin turre jedhu. Nu amma yaadni keenya gizee hojii kana jammarru ekspoortii goona inni yaadni. Agaammaatti ekspoortii goruu hin danda'amne mootummaan illee dhufee jira, pirezidaantiin illee dhufee jira. Gizee dhufanis itti himnee jirra. Isaanis hin beeku rakkinni keenya agaa'anii tokko iddoo gurgurtaan qabnu. Kunoo naggaadeen illee nutti taphata. Gatii barbaadeetiin nutti nurra bita. Bituu bichaa oduu hin ta'in kumtaala 50 keessa 15 gateeti 35 fudhata. Lafuma irratti gatee kun hin ta'uu kana akkana jedhee ganama gatii tokko nutti himee galgala moo jijjiiree oo gatii kana malee siin hin kaffalu jedhee gatii mureeti. Galgala nu kaffala. Akkaatiin nurra taphate mootummaan illee aga'ee jira. Waagira qonnas hin beeka. Godina keessas dhufanii nu gaafatanii hin beeku. Iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokko bichaa moti. Bakka 20 bakka 10 nu kennaati tokko uummata gammachiifna. Lamaanus hin fayyadamna. Kan dadhabnee kana bakka geessine namni nurra bituu dhabnee bilchaanne isaa lafa kufee rakkina keessa seenuu nurra hin jiru.
iddoo gurgurtaa nu kenna jennee kun kadhachaa jirra. Agamman argamne malee kadhachaa jirra isaanis nu agaani kanumarra jirra jedhu nu harkaan seenne. Qonnaan bulaan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Miidhagsoon yaada obbo Tasfuu deeggaruun kaayyoon keenya oomishaalee paappaayyaa fi avukaadoo kanneen gara warshaaleetti dhiyeessuuf ture garuu haga ammaa hin jalqabnee jedhan. Oduun akkasii galee nuuf bareeda ture. Ammas ta'e kan jarri faddaalee yuudii argatu kana oduun achi galee yeessaa nuumtatti fachi xiyyeeffannee itti gurgurachuun dandeenyaa jaaseeran. Warri cuunfamman asitti ijaaramee jira garuu hojiin eegalee hin eeggana gaafa eegalee hojii jammarrachaanus. Maleen eegalee ijaaramee garuu. Mootummaan akkuma kanaan duraa yoo nu deeggare oomishaalee qonnaa keenyaa gara warshaaleetti geessuun sona itti dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessuuf nuti qophiila kan jedhan immoo obbo Tasfuu Waajjiiti. Nu kuduraa fi muduraa oomishinee kun akkanatti geessine kanaan booda kan nu barbaachisu paakdii goonee kunoo manni firiijii kan haalaan nuuf hin jira. Liqaan illee mootummaan ni sirreessee hoo nu fide nu amma meediin Itoophiyaa jennee Awurooppaa keessa, Ameerikaanii keessa, Afrikaa hunduu keessa geessuu dandeenya jechuudha. Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti oomishaaleen fuduraa fi kuduraa osoo jiranii bu'aaleen oomisha kanneen akka cuunfaa, saamunaa fi dibataalee garaagaraa maaliif biyya alaarraa galfamu jedhamanii kan gaafataman ogeessa diinagdee qonnaa kan ta'an gargaaraan Piroofeesaraa Bayyaan Ahimad akkas jechuun ibsu. Amma biyyoota akka keenyaa kan guddachaa jiran kana keessatti oomishni ammaan tana yoo biyya keenya ilaalte ammaan tana rakkoowwan waan gara fuduraa fi muduraa kana industiriitti piroosesii keessa galchuu irratti jiru kana bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokko warshaaleen agiroo industirii yookaan oomisha qonnaa kana keessaafuu kuduraa fi muduraa kana pirooses godhan biyya keenya keessa hin jiran lakkoofsaan baay'ee xinnoodha. Lakkoofsi isaanii 5 gadi fakkeenyaaf baroota 3-5 darban kana keessa kanuma ammaan tana hubannoon isaan kanarratti qabanuu maangoorraa juusii dalaguun alatti wanneen amma avukaadoo irraa dibata adda addaa kaarota irraa dibata adda addaa ittiin tolchan kan jedhu kanarratti lakkootu hubannootu jira. Kanaafuu investoroonni investii isaan kanarratti godhuudhaaf baay'ee xiyyeeffannaan isaanitti kennamee hin jiru jechuudha baay'ee xiqqaa. Karaa biraatiin ammaas haalummaan biyyattii teenyaa yoo ilaalle dhiyeessii amma kuduraa dhiyeessuu kanarratti warshaadhaaf dhiyeessii isaatis baay'ee xiqqaadha. Ammaan tan irra guddaan biyyattii teenyaa akka beekamutti parsantii 85 ol qotee bultoota yookaan small hold farmer waan ta'aniif lafti isaan qaban xiqqaadha. Abireejiin isaa hektaara tokko kan guunne jechuudha. Kanaaf lafoota kana midhaan nyaataatti oomishuuf malee amma fakkeenyaaf maangoos ta'ee avukaadoo lafoota baay'ee fudhatanii caalaa waan qabaniif isaan kana caalaa biyyattiinis waan hin danda'iniif xiyyeeffannaan isaanii gara oomisha midhaan nyaataa irratti xiyyeeffata. Dhimma kanarratti kan gaafataman Korporeeshinii Misooma Industirii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Siisaay Gammachuu akka naannoo Oromiyaatti oomishaalee qonnaa akka dhiyeessii warshaaleef mijatanitti bifa kilaasteraan oomishamaa jiraachuu himu. Tokkoffaa qonna kana daayiversifaayi gochuu fi koomershaalaayizii gochuudha. Maaliifini namni qotee bulaa fi horsee bulaan gabaa ofiif nyaachuuf qotoo fayyadamu qotuuf ta'uu ta'e gabaa biyya keessaaf qotuu qofa ta'uu ta'e gabaa biyya alaa fi indastiriif haala indastiriif ta'uudhaan kan akka oomishu taasisuudha. Fakkeenyaaf amma tomaatoon jira, timaatimni jira, timaatimni indastiraal tomaatoo illee akka oomishamu taasisuu irratti jirra. Hojii kanatti galee jirra. Akkasumas avokaadonis paappaayyaanis halma kanaan haala indastiriitti dhiyaachuu danda'uun kun karaa qonnaatiin kun hojjetamaa kan jira. Akkasumas sarpilas piroodakshinii fiduu fi lafuma amma jiru kanatti kilaaster faarmidhaan hojiin jalqabeeti kan jiru. Qonnaan bulaan erga oomishni isaa ga'es gara indastiriiwwaniitti dhiyeessuuf ni rakkata. Kunis oomishaaleen fuduraa fi kuduraa yeroo gabaabaa keessatti ni badu. Kun immoo dhamaatii qonnaan bulaa gatii dhabsiisa jechuun kan ibsan gargaaraa Piroofeesaraa Bayyaan Ahimadi. Amma biyya keenya keessatti yoo fudhanne oomishnummaan wanta kana ittiin dhiyeessuudhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu danda'ummaa qotee bulaan keenya kuni ji'a 3 qofa. Ji'oota hafan baay'ee shoorteejii jira jechuudha. Sarpilasiin isaa ji'a 3 qofa sarpilasii qabna. Ammas rakkoo isaa bifa isaa kanarraa ka'ee baay'ee istooriin ta'u kuusanii sochiisuu hin danda'anii meeshaaleen faasilitiin ittiin istoor godhan hin jiru. Obbo Siisaay Gammachuu akka ibsanitti paarkiin indastirii qonnaa qindaawaa bulbula rakkoo qonnaan bulaas ta'e akka biyyaatti jiru furuuf ijaaramee kan xumurameeru hojiitti seenaa jira jedhu. Kanaaf haalli kan mijaa'e tokko maalinni bulbula interior agro-industrial park naannoo
Zuwaayee fi Arsii Nageellee gidduutti iddoo bulbulaa jedhamutti indastiriyaal paarkiin guddaan ijaaramee itti kan jiru. Iddoo kanatti kubbaaniyoon indastiriyaalistoonni dhufaniitiyyuu achitti warshaa isaanii dhaabbachuudhaan qonnaa burraa fudhataniitiyyuu pirooses godhanii biyya alaatti ergu yookiin biyya keessatti gurguru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuu Fiqaaduu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Guyyaadhuma bara 2021 atileetonni Itoophiyaa magaalota biyya Ispeenii fi Itaalii keessatti rikoordii haaraa galmeessuudhaan wajjiniin injifannoo gonfataniiru. Eenyu faadha isaan? Itti aanee dhiyaataatii hordofaa. Atileetonni Itoophiyaa guyyaa jala bultii bara haaraa 2022 magaalota Awurooppaa adda addaa keessatti keessumaa immoo biyya Ispeen keessatti injifannoo galmeessuudhaan bara haaraa simatanii bara moofaa immoo geggeessaniiru. Jimaata dheengaddaa muddee 31 bara 2021 biyya Ispeen magaala Baarseloonaa keessatti fiigicha meetirii 5,000 daandii irratti taasifameen dhiiraa fi dubartootaan rikoordii haaraa galmeessuudhaan Ijjigaayyoo Taayyee fi Biraanuu Aragaawii injifannoo gonfataniiru. Akkuma kanaan shamarree waggaa 21 kan taate Ijjigaayyoo Taayyee fiigicha meetirii 5,000 daqiiqaa 14 fi sekoondii 19 xumuruudhaan sekoondii 24 caaltee argamuudhaan wal dorgommii wal makaadhaan taasifame kana mo'atteetti. Ijjigaayyoon biyya keessatti fiigicha meetirii 3,000 rikoordii mataa ishee akka galmeessitee qabdu gabaasameera. Dorgommii dubartootaa kanarratti shamarreen biyya Siwiidin bakka buutee fiigdee meeraaf baataa daqiiqa 15 fi sekoondii 4 galmeessuudhaan lammaffaa baatee xumurteetti. Wal dorgommii dhiiraatiin rikoordii haaraa galmeessuudhaan kan mo'ate dargaggeessi waggaa 20 Biraanuu Aragaawii dorgommii isaa xumuruudhaaf daqiiqa 12 fi sekoondii 49 itti fudhateera. Ji'a tokkoon dura magaala biyya Faransaayii kaabaa keessatti argamtu Liillii keessatti rikoordii haaraa galmeessuudhaan moo'ee kan ture lammii biyya Keeniyaa Jooshuwaa Cheptegei rikoordii haaraa kana kan fudhate garagarummaa sekoondii 2tiin. Biraanuun dorgommii Daayimand Liigii darbe irrattis fiigicha meetirii 5,000 atileetii moo'e ta'uun isaa hin yaadatama. Dorgommii jimaataa kanarratti Biraanuu taanee daqiiqaa 13 fi sekoondii 30 xumuruudhaan lammaffaa kan bahe lammii Keeniyaa Piiter Maaruuti. Karaa biraatiin achuma biyya Ispeen magaala Maadiriid keessatti jimaata muddee 31 bara 2021 fiigicha meetirii 10,000 daandii irratti taasifameen Daggituu Azmaraaw daqiiqaa 30 fi sekoondii 26 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Waldorgommii kanarratti hirmaachuuf kan turte kanaan dura yeroo lamaa fi fiigicha meetirii 5,000 kan injifatte lammiin Keeniyaa Helen Obiirii borimtii dorgommichaa waan vaayirasii COVID-19 qabamtee fi ittuu hin hirmaatiin hafteetti. Dorgommii magaalaa Maadiriid kanatti lammiin Keeniyaa Edina Jebitook lammaffaa yommuu baatu lammiileen Itoophiyaa Ayyaan Likkinaa fi Heaven Haayiluu 4ffaa fi 5ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Waldorgommii dhiiraatiin daqiiqa 27 fi sekoondii 45 galmeessuudhaan tokkoffaa kan bahe lammii Ispeen Mohaammed Kaatiriiti.
Achuma biyya Speen kan jiraatu dhalataan biyya Burundii Roodiriigee Kuwaazeeraa lammaffaa baheera. Dorgommii kanarratti dhiironni Itoophiyaa waan hirmaatanii hin fakkaatu. Waldorgommiin jimaata dheengaddaa biroo immoo kan meetirii 10,000 fi 5,000 biyya Itaaliyaa gara kaabaa magaala Boolzaanoo keessatti isa taasifamedha. Dhiiraanis durbaanis atileetonni Itoophiyaa mo'aniiru. Fiigicha meetirii 10,000 daqiiqaa 28 fi sekoondii 18 xumuruudhaan kan tokkoffaa ba'ee atileetii Taaddesee Warquu yommuu ta'u, daqiiqaa 28 fi sekoondii 26 galmeessuudhaan lammaffaa kan ba'ee Taamiraat Tolaati. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetikii Addunyaa jedhutti magaalaa Boolonzaa keessatti waldorgommii meetirii 10,000 kanaan dura taasifaman 10 keessaa 8 kan mo'atanii atileetota Itoophiyaati. Magaala Boolonzaa kana keessatti waldorgommii meetirii 5,000 jimaata dheengaddaa taasifame daqiiqaa 15 fi sekoondii 22 xumuruudhaan kan moote atileetii Itoophiyaa Daawitee Siyyumi. Atileetii beekamtuun biyya Keeniyaa Nooraa Jeruutoo ni mooti jedhamtee tilmaamamtus sekoondii 2 durfamtee daqiiqa 15 fi sekoondii 24 galmeessuudhaan lammaffaa baateet. Galmeen Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa akka agarsiisutti Daawitee Siyyum dorgommii meetirii 5,000 bara 2021 keessa taasifameen lammii Itoophiyaa kan taate Sanbaree Tafariitti aanuudhaan addunyaarraa lammaffaa irratti galmooftee jirti. Bara 2021 fiigicha meetirii 10,000 dubartootaan sadarkaa tokkoffaa qabachuudhaan kan galmoofte dhalootaan lammii biyya Itoophiyaa kan taate garuu biyya Bahareenii fi kan fiigdu atileet Qaalkidaan Gazzaany. Dorgommii dhiiraa meetirii 5,000 bara 2021tti atileetota caalmaa galmeessan keessaa Biraanuu Aragaawii tokkoffaa, lammiin Keeniyaa Jaaqoob Kiroop lammaffaa, lammiin Itoophiyaa Muktaar Idriis sadaffaa irratti galmaa'anii jiru. Fiigicha meetirii 10,000 Rihooniks Kipruutoo fi Kibiyoot Kaandii lammanuu Keeniyaa irraa tokkoffaaf lammaffaa yommuu ta'an, Taaddasa Warquu Itoophiyaa irraa sadaffaa irratti galmaa'ee argama. Fiigicha walakkaa maaraatoonii dubartootaatiin bara 2021 keessatti dursaan kan xumuran lammiilee Itoophiyaa Lattesanbat Gidayii fi Yaalamzarf Yohaalaati. Walduraa duubaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa fudhachuudhaan dorgommii maaraatoonii guutuu fi walakkaa maaraatooniitiin fiigichoo bara 2021 keessa taasifamaniin dhiiraan sadarkaa olaanaa irratti galmeeffamuudhaan dursaan kan xumuran atileetota biyya Keeniyaati. Dorgommiin shaampiyoonii atileetiksii addunyaa ji'a 7 booddee as Yuunaayitid Steetsi kutaa biyya Oreegaan keessatti taasifama. Atileetonni gabaasa keenya keessatti maqaa dhoofnee fi warreen biroo dorgommii kanaaf ammaanuu qophii jalqabaniiru. Isaanis, isinis, nus achiin nu haga'u. Hordoftoota keenya amma immoo ispoortiitti aansinee mee Taaddasee Fiixee wajjiniin immoo turtii gabaabaa godhaa garsitti isin dabarsa. Malee sumayada simale maal barbada afaan hundaan asofta biyyi keelan qabu kuta uumama hunda jaallata jaalala keessa hundaalata kunnamsi saba hunda dhukubaaf xiqqaa guddaa yaa muuziqaa afaan hunda yaa muuziqaa Hordoftoota keenya har'a diisiniif naannoon see cabbiitu roobaa jira. Egaa hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voa@afaanoromoo.com nu ergaa. Qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan qindeessitu Tigisti Gammee, piroodyuusariin keenya Nugusuu Taammireetii fi teeknishaanonni istuudiyoo 53ffaa keessa jiranuu waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya irraa irratti xumurra. Kan isin keessummeessaa turen Bafqaaduu Moradaatii amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti
fayyaa ta'aa nagaatti.